كنا أكو أبي تاني من الدنيا هذا ماشان يصير دبي جرا إتما أنا ولا ما كبر سايجان وان يصير دبي ini dulu pada dugaan saja baru kami nanti jadi dulu pada Osila hire isi jal kabata adunya gadisa boru jijira dirqama kaa teenyallee inni irraanfatini asuma jechuuf bar ati gammaddee eega hedduu lollees hedduu hojii dhaabbannee garuu amma eega jaarsaa walitti arramte kaa anis saahiba isaati naa fi isaas walitti araarsuun si qabdii jechuuf hin jaafee kadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya arra waan gammachuu qabannee isin yaadne gammachuu saada. Maashaallah maallaqa siitis dahaba siitis harkatte guutumattuu sayid irraa fuudhee jira. Maashaallah baga rabbii gammachiise saadaasi baga abbaa mana siitis akkana nagaan fechisiise. Maashaallah kana hundaa'u irra daleenya jira la nuti dubartiif akkuma dhaabbanne irra maashaallah asumaanuu daawwattoota hordoftoota keenya baga rabbii si gammachiisee saadaan jaa isin hundinuu abbaan manasi ulii amma dhiira la ulii amma saahiba kiyya dhiira ta'eetis ni jira rijaala akka aramee jiranitti maashaallah eega haka gartee jaartii isaa tana akkuma duraan jalaa fuudhetti amma deebistee bareeda deebisee jira ija teenyaan qarree jirra maashaallah baga rabbii si gammachiisaat irra deebi'ee daawwattoonni baga rabbii si gammachiise akkasiin jaaniin barbaada alhamdulillah rabbil alamin boo'icha gartee tila akkasi boochise irraa wanni kee hin tuqamne alhamdulillah inninis qabeetu mataa hojjidaani jaartii isaa tagartee fuudhe sanillee irratti waltaa yoo deeffatellee isiniitu irra waltaa walii isiniitu isin lameenitu irra wal maleeta isin hundinuu ilmaan keessanii isin jidduu jira ta fuudhe sanallee yoo gartee kaa gartee tillee ka deebi'u ta'e gartee siin mari'ate yoo ti deebi'e rakkoon qabu asumaan waa tana isinii beeka rakkoon qabu irra mari'adhaa hojii deemaa hojii tolaa isiniin jennaa maashaallah rabbiin warra nagayaa isinaa godhu nagayaan walit galee nagayaan hojii taa'ee kabajaa fi jaalaan hojii jiraatu rabbi isinaa godhuun isiniin jaa Abubakirii fi saadaas akkasumatti hin gaa nagayaan jiraadhaa jaalaan jiraadhaan isiniin jaa waltaa uumamuun wal mari'adhaa walii galaan isiniin jaa mee saada dhoyne baga rabbii si gammachiise walumaan jennuuni daawwattoota keenya. Hello Saad. Assalamu alaikum. Ana ballo dabar. Akkam nagaami? Baga rabbii si gammachiisee homo hundaafu baga rabbii si gammachiisee sinja. Wallahi nuti hedduu takkaan akka kiyyatti hedduu takkaan si gammadee alhamdulillah. Baga rabbii si gammachiise wallahi irra deebiitiin sochochuu fedha. Yaa obboleettii baga gammaddee baga jaarsa kee kanaas rabbi sirreessee akkasumattuu waan kee gartee akka kee osoo hin tuqin akkasii sii fidee bareedaadha. Wallahi baga moolumaanuu isin gammachiise. Du'aayin goonaaf rabbii karaa kee irratti adeemsisu amma saahiba kiyyatee bara alhamdulillah wooma gartee wooma hundaafuu bara amma jechuun isaa halaas nabballeessallee dhiifama jechuun danda'a bara eeguma sitan akkana gammachiise. Wallahi dhiifama jechuun bareeda wallahi alhamdulillah hedduu takka si gammanne wallahi.
hedduu inshallah galatoomi wallahi saadateenya inshallah guyyaa takka jechuun qaamaa wal bira dhufnee hojjaa fa'inaati rakkoon qabu hayyee gammachuu tanaan jechuun si gaafa dhiyyeetiin si dhayeeti. Dirqama kaa teenyallee hin irraanfatini asumaa jechuuf bar ati gammaddee egaa hedduu lollees hedduu hojii dhaabbannee garuu amma eega jaarsaa walitti arramte kaa anis saahiba isaati naa fi isaas walitti araarsuun si qabdii jechuuf hin jaate kadhu. Amma kana itti yaatiiti waliin nu araasi kaa an gammad jettee jechumaa hin hafiin jaarsa biratti naa fi isaas waliin nu araasi. Akkamiin dhoo isinoo wayii bira deebi'e hanga gartee si bira deebi'e kana. Aye. Inshallah wa hunda hu khairu maafi. Abba mana keetiiti jechuun wallahi amana maadhaa waruu kawaan kana balleessin bareedaa usla waan kana balleesse wallabbiin teessa daddanuun jettu. Kaa walittuu deemuun keessa silaan jiru aara guddaa nama jidduu dhufa garuu kawaan kana akka deebise nummaanuu amana maadhaa abbummaa mana keetii kanaa wallahi hedduu galtoonfannaa maashaallah jabeessis hin jaawuli. Jabees wallahi maashaallah jabees hulii jabees hulii qaceelloo jabeeffamuu qaba jechuuf hin jaa'u. Inshallah guyyaa takka waliin dhufattee waliin dharaasa taate rakkoon qabu. Xiyyaata isaa sumaaf fixaa rakkoon qabu. Ayye galatooma ayye nagattee. Ayye. Ho saata sirri gammaddee jirti wallahi. Maashaallah irra deebiree maashaallah gammaddee jirti. Xiyyaata isaallee isumaaf fixuu qabaa tanaafin keessa itti himee daawwattoota hordoftoota keenya isin gammaddee waan sitti sarkattee jaarsa sittiin walitti deebite maashaallah. Amma xiyyaa fi Abu Bakri jaarsa siitu hafe suniifin hin irraanfatini xiyyaa fi tasaa sumaaf fixuu qabaa jeeni ni fixi wallahi michoon nama nagaati nama gaariidha dhugumatti waan haqaarraa isin deebitu taaduraallee asin geesse kun alhamdulillah gammaddee jirti teenyu tarafaa kafiifaa ni fixi rakkoon qabu isuma raddiifnaa daawwattoota keenya gaa maashaallah wallahi asin geenya jira kun hundinuu. Atilleen gammadii jechuun walumaanuu gammachuun tiyya gammachuu teessanii jettii misi gammachuu teenya baga rabbiin gammachiise waan gartee doolaara 4,000 fi daaba gurguddaa san jalaa fuudhee hogguu jechuun dhalaa ittiin fuudhee akkasuma fakkaattee garuu innummaanuu nama jabaadha maallaqa sanis doolaara sanis kaayeetuma taa'eenii amma kunoo himannan sayid rabbaramnaan karaa keessatti nuti sayidittinne sayid rabbaramnaan waan san fidi jeeni hogguu fichisisu maashaallah isallee galatoomii fayyaadee dhiira taate maashaallah dhiira taate dhugumaanuu hojjechuun teenya hulumaa maashaallah isin jaa Abu Bakri tolchitee dhiira taate eega waan san deebitteen jaa tolchite saadotana akka nu gammachisuun kuni wallahi دماشيتيا أوبريتيا والله ما شاء الله أتيس صاحبي خيا قال تومي سنجا سيكينيا أسمانو أتيس قال تومي كوان كان هونتا غودي فيتشيزي ولد ترارسي وانغرتي إسين راغبدوس أكسيت الرافوري لكويتي سادا خنون والله ما شاء الله هدو تكن سيغال توم فدا قال galatoomii hedduunuu galatoomii sayii keenya sinja wallahi maashaallah waan bareeda daleete waan nama gammachiisu nutilleen akkasitti sin dabarsuusan karaa keessaatiin maaliif dubbiin jabaannaanii dubbii jabduu nama jajjabaa fi nama gartee namni dhaga'uutu fixa jechuu fi karaa keessaatiin akkasitti dabarsinee wallahi nutilleen galatoomuu qabnaa atilleen galatoomii baga jidduu fixxee. Esinja Abu Bakri irra deebi'ee ati maaliif nu beektaa
waan gartee amma jaartii ta'e tana tafuu ta'e taariyaa tana tanatti ol dhibaa jirraa jette saada garuu isii tana mari'achisi jaartiteeti sullee fuutee hojii jireenyi keessan gartee karaa fuulduraatti hojii jiraachuu keessan kafeetan taate haadha ilmoo teetti tana karattee akkana jettee isii haa hayyamsifattee yoo itti deebitallee rakkoon qabu garuu isii tana hayyamsiifadhu siin jedha isiis rabbi si haa laaffisu walumaanuu takka lumaa'u rabbi isinii haa laaffisuun isiniin ja'a wallaahi hedduu takka nu gammachiiftanii asiin geenye jirra hundaa'u alhamdulillahi rabbil aalamiini isumarraa dura gabbattee yoo hayyamsiifte malee jalaa battee deemuu fi waa fuudhutti hin jarjarin ja'a saada ati sasamaanuu amanuun dirqamaa abbaa ilmoo keetiiti atilleen amanuun dirqamaa maashaallah wal amanaa hojii jiraadha walumaafuu si amanuu qabdi garuu amma dura fuuteeti bakkiifte takka ittiin fuutee jetteeti isinis baariite amma immoo eega gara deebite amanuun kee dirqamaa garuu hogguu deebitu jaartii ta'e taammaa hariyaa biratti isii hayyamsiifadhu hayyaman malee deemtee lola ittiin kaasanii siin jannaati asumaanuu isinummaan hundinuu galatooma daawwattoonni keenyalleen galatoomuu qabaa kan wajjin ilaa amma dhaabbatee laalu jiru baga rabbiin isin gammachiise hunduma keessanuu jannaanii